amma Finfinneen kan itti qaanofnu miti kan itti gammannu kan mataa keenya ol qabnee kunu biyyi koo kana fakkaatti jettee agarsiisuudhaaf kan dandeenyudha waan ta'eef akkuma jetti waggaa 3 dura namoota dhufan airportidhaa kaasnee skylight keenye then skylight irraa gara biyya isaanii gaggeessine asifaachi hin deemne so amma garuu schedule adda baasnee akka laalaniif guutuu Finfinnees ta'uu baatu haga dandeenye itti agarsiisuuf yaalii goona aadaa keenya akka beekaniif hamma dandeenye ni yaalla sanaachi immoo jarri kun namoota guguddoodha amma artistiin keenya tokko isheen badhaafamtu Maalii keessatti akkuma nuti biyya keenya keessatti Asteer Awwaqa jennu kana baay'ee guddaadha artistii buleettiidha Oomusaan Gaarii jedhamti biyya isaanii dhiisiti kan biyya keenya Jijifa Jigaayoo Shibaabaa ishiillee kan akka idolitti ishee ilaaltudha yeroo baay'ee daddeebitee dubbatti isheen argee haala ishiitiin sirbuuf yaala jecha so isheetu dhufa as artistoota guguddaa kana as fiddeemmoo artistoota keenya wajjin osoo connection osoo numiin yoo deebi'an sirriin ta'u waan ta'eef artistoota keenyallee affeerree isaan wajjin akka walitti dhufan walqunnamsiistachuu eegeen akka walqunnamaniif osommo carraan argame immoo walii galanii collaborate even gochuun akka danda'amu hojiiwwan guddaa hojjechaa jirra